qabsaa'onni Oromoo kan keessaaf kan alaa akkasuma hooggantoonni dhaabaa, miseensonni dhaabaa, deeggartoonni hundumti ilmaan Oromoo qabsaa'onni bilisummaa Oromoo bakkuma jirtan hundatti baga guyyaa kabajamaa kana guyyaa ulfaataa kana gammachuudhaan geenyeen isiniin jaa baga guyyaa kana geenye waggaa 50ffaa bu'uuraawoo yookaan jaarmoo dhaabata bilisummaa Oromoo hedduu dhaabni kun bu'aa bahii qabsoo baay'ee rakkoolee hadhaawaa hedduu akkasuma qabsaa'onni waraannis miseensonni dhaabaa bakka jiran hundatti maqaa kanaaf alaabaa tana jiraachisanii asiin gahuu keessatti rakkoolee hedduu bu'aa bahii hedduu keessa darbanii guyyaa kana gahuu waan guddaadha. Baga guyyaa kana geenye jaallan kaleessa qabsoo kanarratti wareegaman dhaaba kana jalatti hiriiranii qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman miseensota biyya namaa keessattis qabsoo keessa jiraatanii rakkachaa rakkoo hedduu keessatti dhaaba kanaaf maqaa kana tiksanii asiin gahan hundaanuu kan lubbuun darban seenaan isaan yaadatu jecha kan lubbuun jiran ammoo daran jabaatanii hojjetanii akeekaaf kaayyoon kun galiisaa akka gahu namuu irratti hojjechuun dirqama keenya miseensota irra lubbuun jiraniitii jecha baga guyyaa kana geenye baga gammanne baga gammaddan waggaan itti aanu ammoo waggaa bilisummaaf walabummaa biyyaa nu hafaa ta'u jecha jajjabaadhaa waliin jiraadhaa waliin jajjabaadhaa injifannoo uummata Oromoo fi Abaa'oo dhaaba koo abbaa kaayyoo gaarii akeekni kee ifaa